Godina Harargee lixaa bulchiinsa magaalaa Cirootti qindeessummaa waajjira poolisii bulchiinsa magaalattiitiin caasaaleen nageenya miseensota poolisii, milishaa, gaachana sirnaa fi paatrooliin daawwii sakatta'insa nageenya hawaasaa akkaataa nageenya ayyaana Iidal Fixrii mirkaneessuun danda'amu irratti dursanii marii gaggeessuu fi hojii hojjetameen ayyaanni Iidaa nagaan kabajamee ooleera. Guyyaa ayyaana kanatti yakkaa fi balaan tiraafikii akka hin uumamneef qophii gochuun barbaachisaadha jedhan hoogganaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Ciroo Inspektar Olaanaa Bayaan Korboom. Ayyaanni kun ayyaana uummataati. Ayyaana uummataati, ayyaana guddaadha akka guutuu addunyaatti kan kabajamudha. Kana wajjin wal qabatee akkuma kanaan dura baratame eegumsa nageenya hawaasa kana taasisuudhaaf karaa guutuu ta'een karaa harcaatii hin qabneen eegumsa taasisuudhaaf akkuma kanaan dura baratametti miseensi poolisii, gaachanni sirnaa, milishaan magaalaa guutuun karaa qindaawaadhaan eegumsa akka irratti hirmaatu orienteeshinii gahaa fudhatee rakkoo dhufuun malu beekee hubatee yakki akka raawwatamne balaan tiraafikaa akka hin qaqqabne of eeggannoo guddaadhaan akka raawwatamuuf orienteeshinii kennuun kanaaf barbaachise. Magaalaan kun humna rakkoo humnaa tokko illee hin qabdu. Deeggarsa alaatiin nun barbaachisu. Of dandeenyeet magaalaa keenya nageenya isinii kabachiifna. Nan kabachiifnu? Kanaaf qophiidha. Kanaaf qophii ta'uu qabdu. Nageenya Iidaa kabachiisuudhaaf dursanii qophaa'uu isaanii fi uummata waliin bahanii qindoominaan dirree Iidaa qulqulleessuu isaaniitti kan gammadan ta'uu fi kan galateeffatan ta'uu walitti qabaan dhimma Islaamaa bulchiinsa magaalaa Ciroo Sheek Sultaan Siraajii fi horeen isaanii himaniiru. Kun egaa ayyaana jechuun wanni ayyaana akka gaariitti milkeessee gammachuu ayyaana gonfachiisu nageenya. Nageenya yoo jiraate namni ayyaana isaa bifa bareedaadhaan bifa gammachuutiin gaggeeffatu danda'a. Kanaaf qaamni nageenya poolisii magaalaatii fi qaamni magaalaa wajjin jiru hundi isaanii nageenya ayyaana Iidaa kabachiisuudhaaf xiyyeeffannaa guddaa kennanii itti yaaddawanii qaama barbaachisu irra hirmaachisanii asirratti dursanii osoo gizeen hin gahin duratti marii adda addaa gaggeessuudhaan haala itti waan kana milkeessan godhuun baay'ee akka nama gammachiisaa hedduu waan nama boonsati. Nageenya irratti qaamni mootummaadhaa yeroo ayyaanota hundaatu akkatti waan wajjin dhaabbatuuf hedduu ni galatoomfannalleedha. Hawaasni keenyallee egaa akka isaanii wajjin ta'e gaariitti waan kana galatoomfatu barbaanna jechuudha. Qaamni nageenyaa jaalalaan tokkummaadhaan hawaasa wajjin bahee bifuma kanaan dura baratameen duulli qulqullummaa kun kan geggeeffame jechuudha. Iddoon dirree salaataa gaafa ayyaana ximqataatis, gaafa ayyaana masqalaatis, akkasumas gaafa arafaatis bifuma kanaan duras qulqulleeffamaa ture. Duulli qulqullina guyyaa har'aatis qaamuma hojii nageenyaa kanaan dura hojjetamaa tureeti jechuudha. Uummataa fi poolisii gidduu jiru, milishaa fi uummata gidduu jiru akka cimu taasisa. Inni kun faayidaa guddaa irraa argannee jirra. Hawaasnis poolisiidha, poolisiinis hawaasa jechuudha magaalaa kanatti. Akka qaamolee nageenyaatii fi poolisii magaalatti gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Wantoota kana akka magaalaa teenya waan addaa takkaatu dalagama jenneeti yaadna. Kanaaf wanni kun akkamatti itti fufuu qaba jeetii yaada. Sochiin qaamoleen nageenya har'aan tana taasisan kun waan baay'ee nama gammachiisu. Dur hariiroon gartee qaamolee nageenyaatiif hawaasa jidduu jiru baay'ee laafaa ture sirnoota dabran keessatti jechuudha. Qaamolee nageenyaa kanama tuman kanama duursan sani kan beekamu kan akkanatti gartee hawaasa waliin ta'uudhaan har'aan tana nuti akka mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Cirootti sa'a torbaaf walakka beellamne dirree kana qulqulleessuudhaaf jechuudha. Isaan immoo nu dursanii har'aan tana argamuudhaan duula bal'aa jechuudha. Duula bal'aa gaggeessanii haala kanaan dirree kana qulqulleessanii bareechaniiti jechuudha kan deemanii baay'ee galateeffannaa jechuudha qaamolee nageenyaa keenya. Miseensonni poolisii dubbifne tokko tokko nageenya magaalaa Ciroo qofa osoo hin taane nageenya naannawa isaanii hunda mirkaneessuuf kutannoon kan hojjetan ta'uu dubbatan. Qaamolee nageenyaa sadarkaa magaalaa keenyaatti jiran baay'eedha. Isaan keessaa tokko gaachana sirnaadha. Itti aansuudhaan paatroolii daawwii sakatta'ii nageenya hawaasaati. Akkasuma milishaa guutuudha fi poolisii idilee, poolisii farra riphee lolaa fi hooggansi poolisii federaalaalleen gidduutti argamanii turanii. Kana waliin ta'uudhaan haala nageenya magaalaa keenyaa kabachiisuudhaaf magaalaa keenya qofa bira darbee naannoo magaalaa keenyaallee kabachiisuudhaaf ejjennoodhaan caasaaleen nageenyaa jiran ayyaana kana karaa nagaa ta'een kabajamee akka galuuf abdii guddaa qabna jechuudha. Isaanilleen akkasumatti abdii kan qaban ta'uusaa ibsuun barbaada. Ayyaana musliimaa kana wal qabatee haalli nageenya keenya naannoo keenya daangaa keenya hundarratti haala nagaachin sanaatiin milishaa keenya walitti qabnee qindeessuudhaan
qindoomina gaachana sirnaa poolisii milishaa haala nageenyaa hunda walitti deebifnee milishaa poolisii hunda isaanii walitti deebifnee hojii kanarratti akka hirmaannonni qulqulleessuu keenyaaf waliigaltee keenya hundaan abbootii amantaatii fi poolisii federaalaatii fi poolisii idileetii fi milishaa gaachana sirnaatii fi paatroolii daa'imsaa waliin deemnee asitti marii haala nageenyaa irratti haala ayyaanni kun ittiin gaggeeffamu dirree irratti immoo haala qindoomina keenyaa fi abbootii amantaa wajjin hunda waliin deemnee poolisiin amantii hundarraa bilisa waan ta'eef uummata bira dhaabbachuudhaan qindoomina keenya agarsiisuudhaan nuufi abbootii amantaa wajjin qindoomina keenya agarsiisuudhaan haala kanaaf milishaa fi poolisii fi gaachana sirnaa walitti qabnee dirree kana akka uummanni itti gammaduuf qulqulleessinee jechuudha.